lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:12 ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa fi barsiisaa ta'een jira. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akka namane waanan beekuuf hiyyeella'u. Ani garuu eenyutti akka namane waanan beekuuf gatiin kaffalu kanatti illee ye'u jedha macaafi qulqulluun kun. kutaa darbe keessatti namoota Yesuus Galeef jedhee dubbadheera. Namoota Yesuusin hubatan yookaan immoo nama Yesuus Galeef kutaa macaafa qulqulluu irraa ka'e hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Phexrosiif Yohannis gara mana qulqullummaa otuu deemanii naafa karaa isaanii Waaqayyo diriirse. Ergan isa dubbisee booddee boqonnaa 4 irratti gidiraa isaan tajaajila kanaan argani dubban waan Waaqayyo harka isaanii irratti hojjeteef jechaaf hamee akkasumas lola isaan irratti ka'e ilaalle. Har'as addunyaan kun dinqii Waaqayyo hojjetu akkamitti jedhanii duuba keessan kan deeman hedduudha. Akkamitti namni daqiiqaa tokkotti kintaarotii irraa fayya duudaan hiikama. Akkamitti namni kiraanchiidhaan dhufee ka'ee harka duwwaa kiraanchii gatee gala kan jedhan har'as hedduudha. Jarri kun eegdota, jarri kun fariisota, jarri kun jarra nuti Yihuudiidha jedhan wangeelli nurka jira jedhanii garuu wangeelichaan kan waliin been warra kana fagoodhaan eegina, warra kana azaabota keessaan eegina, warra wangeela baatantu akkamitti naafti diriira, akkamitti jaamaan banama, akkamitti namichi kadhataa ture kaleessaa balbala duraa ka'e jedhanii Phexrosin Yohannisin mangaaksa akka turanii walii wajjin ilaala. Hojiin Phexros fayyina hojjetame kun hojii Waaqayyo waan tureef namoota warra isaan qabanii akkamitti kun harka keessanitti ta'uu danda'e nutti maa warra jedhaniif nu miti kan kana hojjete isa nuti itti amanne isa sin kaleessa rukuttanii isa sin kaleessa dirree irratti ajjeeftanii isa sin kaleessa gororatti tuftanii isa sin dhagaa hin taanedha jettanii bira darbitanii abbaan garuu du'aa kaasee inni dhagaa golee qajeelchu ta'ee namicha naafa ta'ee karaa daariitti gatame kana naafummaa keessaa kaaseera. Dinqiin kun hundi kan ta'e nuyi otoo hin taane Waaqa keenyaani jedhanii dubbatan. Ergamoota boqonnaa 4 kana keessatti barsiisonni seeraatii fi warri eegdota jedhaman kun abbootiin sun qabanii lammata maqaa kanaan akka hin hojjenne dhaabaa maqaa kanaaf ulfina kennuu dhaabaa jedhanii itti dubbatan. Phexros gadi ba'ee akkas jedhe jarana nuti isin dhageenya moo Waaqayyoon dhageenya? Al tokkicha Waaqayyoon dhageenyeerra isin dhaga'uu hin dandeenyu. Isinittis nuttis kan faradu tokko garuu jira isa dhageenyeerra. Isa lallabuurraa moo booddeetti hin jennu inni nuyin isin lallabama, ijoollee keenyaan isin lallabama, ilmaan keenyaan hin lallabama, darbee dhaloota taanuun hin lallabama. Warra amma ameen jedhan dhaloonni taanu isin hirkaa wangeelaa fuudhan. Yesuus kun nuu galeera. Doorsisa keessaniin biraan deebinu dhaabaa namaatiin kan dhaabnu miti wangeelli kun, dhiisii namaatiin kan dhiisnu miti wangeelli kun nuu galeera. Kanaaf wangeela kana dhiisnee isiniin hin dhageenyu isa nuuf galeef hin jiraanna. Kanaaf macaafi lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:12 maal jedha? Ani waanan amane waanan beeku isan itti amane waanan beekuuf waan narra ga'aa jiru akka gidiraatti lakkaa'u waa'ee wangeela kanaaf immoo leeyyoo tokkollee hin qabu. Illeeyyoo wangeela kana Malif waan itti amane beeka. Yee wangeel saayii gabaachuu kan mitnooru wangeel gabtoachuu bitmootu inshallah. Bauna namni wangeelli galeef abbaan arge taa'ii dhaabbadhu jaachi taa'in jedhu. Wangeela kana otuun barii otuun hubatiin jiraachuurra wangeela kana hubattanii raawwattanii darbuun ulfina guddaa qaba. Nama simbira jiruun akkas jedha wangeelichi siif galu jedhaani. Mastersi hojjetanii namoonni baay'ee wangeelli hin galle PhD doctorate 2-3 baatanii wangeelli hin galle. Wangeela kan barsiisu nama miti, barumsa namaatiin namaan galu wangeel. Macaafi qulqulluun akkas jedha yoo an deeme isiniif wayya hafuura Waaqayyoo isa waan hundumaa isin barsiisu akkasin yaadattan akkasin hubattan barsiisaa isa ta'e hafuuricha dhaqeen isinii erga. Inni immoo isin barsiisa, isin hubachiisa, isin gaggeessa, isin gargaara, waan isin hin beekne hundumaa akkasin hubattanu hin godhaadha. Hafuurri qulqulluun inni Yesuus isiniif ergen abbaa biraa waadaa isinii galame inni waan hundumaa isin hubachiisu isin bira haa ga'u. Wangeela kana otuun hubatiin waggaa 100 jiraachuurra hubatanii waggaa 6 yoo darban akkam gaariidha. Namooti Yesuus Galeef kana hojii ergamootaa boqonnaa 4 kanarratti doorsisa diinaatiin dhaabaa jennaan didanii itti caalanii otoo isaan kadhata galan gaafa isaan tajaajila dhaabaa jedhaman isaan garuu mishigii galan gadi ba'anii mareen isaanii inni jalqabaa akkamitti akkatti fufnu illikiidhaan wangeelli itti fufamu lolaan miti. Phexros faan kana godhani gaafa isaan yoosi wangeela kanatti fuftanii lallabdani wurdi karaasee wal ilaalla gaafa isaan jedhanu Phexros faan gadi ba'anii akkas jedhan kottaa asiin itti fufni asiin baane wangeela kana lallabnaan jennu ol deebina hin kadhanna Waaqayyo karaa nuu qopheessa Waaqayyo haala nuu mijeessa. Warri kun Phexrosiif Yohannisiin qaluudhaaf billaa qarataa jiru. Waaqayyo immoo miila miilaan bakka
buusuudhaaf bakka Phexros bakka Yohaannis nama bu'u Isxifaanosin faa qopheessaa jira Waaqayyo. Pheenxeen amma addunyaa kanarra jiru yoo daqiiqaa tokkotti dhume Waaqayyo sekendii tokkotti dachaa godhee lafaa biqilchuu danda'amee jira. Bakka kee nama qopheessaa jira Waaqayyo. Tokko taanaan nu jibbani, lama taanaan nu jibbani. Akka raammoomini nu baay'isa Waaqayyo. Ganaa wal keessaa yaana, ganaa wal keessaa baay'anna. Harka kee lamaan diriis. Mandala wangeela lallabde nutti faarfatte jedhamtee jibbamte sanatti 15 si godheera. Galgala irriba nu dhowwite halleluuyaa natti jettu maa inni ingiliffi nu hin beekne tokko moo gidduutti kanatti nutti gadhiistu maa inni nu rabbasha warra jedhan sana gidduutti Waaqayyo waldaa sirratti dhaabu maqaa Yesuusiin. Jara gidduutti bitaa kee mirga keerraa dhaabi sagalee kee warra jedhani Waaqayyo boojuu godhee biddeen ganamaa godhee sitta kennu Waaqayyo. Ameeyyo jette biddeen ganamaa godhee sitta kennu Waaqayyo. Iyyaati wangeelli kun naafa galuu edhaame maaloo. Warra bitaa keessaniif mirga keessanii Yesuus jettee jennaan beekadhu warra jedhan gaafati mana xonqaayii deemtu gaafati kudhaama namatti hojjechiiftu gaafati daaraa baattee deemtu gaafati daakuu baattee deemtu gaafati kallee baattee deemtu gaafati halkaniin akka waraabessaa yuustu warri sitti hin dubbanne har'a garuu Yesuusatti jennaan kan maalii ganamaaf galgala maqaa kana nutti waamta warri jedhan maqaa Yesuusiin biddeen ganamaa godhamee isinitti kennamu. Ittaanse kanatti lallabdu, ittaanse kanatti tiraaju, ittaanse kanatti wangeela barsiistu warra arrasi ariyatan siifatu ba Yesuus. Warri arrasi ariyatan kuni borganamaa kaasanii maqaa gooftaa Yesuusiin warra si fuuldura ta'anii ameen jedhan ta'anii ameen jedhanu dabali. Namoota Yesuus galeef namoonni kun nama doorsisi galeef miti nama lolli galeef miti Yesuustu galeef. Ermiyaas akkas jedha dubbii Waaqayyoo kanan dubbate yoonaan jettan anillee afaan koo yoon qabadhe lafee kootu dubbataa jedhe na keessa deemaa jedhe dubbachuu dhiisuu hin dandeenyu jedhe namni dhiisuu hin dandeenye tokko as keessa jira yoon jirreyyuu immoo arra dibamee ka'a namni wangeela dubbatu namni dubbii qulqulluu dubbatu namni hojii Waaqayyoo hojjetu namni wangeela galeef maqaa Yesuusiin as keessa jira. Harka kee lamaan ol kaasii maatsiin naa galuu didee fiiziksiin naa galuu didee herreegi biyya lafaa naa galuu didee wangeelli Waaqayyoo garuu naa galeera namni jedhu maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin irreenatti itti lallabdu immoo siifa banamu bayyeessu. Boqonnaa 5 boqonnaa 6 gubbaa deemtanii gaafa ilaaltanu hin jibbamu lammata wangeela akka lallabne jedhamu lammata akka barsiifne jedhamu Itoophiyaa keessatti takka wangeela lallabaa kan jedhe hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessa mandarri maaloo kottaa wangeela lallabaa jedhame hin jiru. Mana warra kireessanu si kireessu fedhani mana waggaa 3 cufame gaafa hidhattee kiraayii gaafattu akkam bareedda siin jechaa oolanii amantiin kee maali jedhu pheenxeedha gaafa hiikoo pheenxeedhaan kireessinu. Maal jennaan jarri gibbii isaan galaniin dhaalamaka maal jennaan mandarri isaan galaniin dhaalamaka kottu galgala kanaa kaasi mandara si kireessuu didan biti dhaqiti dhiiga Yesuusiitiin. Kottaa waan siniin jedha safara si kireessuu didan sana biti dhaqi maqaa Yesuusiin. Hin kireeffattu safara siin jedhan sittiin laannu mandara siin jedha Waaqayyo bitee qulfii isaa sitta kennu ameen jedha. Haleluuyaa walduu kayyaati haleluuyaa jedha. Nama Yesuus galeef Yesuus eegabbaa'u soo namoonni kun Yesuus galeeraaf ba'aa mandara kana keessaa sana booddee akkas jedhan kottaa illikiidhaan miti wangeelli kottaa wangeelli gaafa siin kabalanu as dabalaa kennaa jedhe malee asiin kabalaan jenne gadi ba'anii illikiitti hin galu nuufis biyyaa min jedhe kottaan kadhannaa ol galanii gaafa isaan kadhatanu Yesuus dhufee dibata ijaa baasu dibata miraakilii godhu dibata biddeena ija 3 qurxummii 6 kuma 5 isa nyaachisu ayyaana guddaa fide Isxifaanos irra kaa'ee darbe. Warri mee hin lallabdu warri mee hin raajju warri mee sa'aatii 9 kaatee afaan haaraa nutti hin dubbattu warri jedhan otuu dhaggeeffatanuu dibati dinqii godhu dhufee dhala keerraa haboo galgala kana sitti dabalamu ba Yesuus. Haadha Phexros irraa Ximootewositti darbe kottaa akkasiin siin jedha iyyummaan dabarsin rakkinan dabarsin dhibeen dabarsin liqii dhala keetiif keesseen du'in harka kee as qabe aboo garaa kee keessa mucaan taa'u dibamee aba'u maqaa Yesuusiin. Dhalli garaa keetii ba'u dibamee aba'u maqaa Yesuusiin. Ilmoon namaa gaafa dhalate afaan saaqqatu imma abbaa jedha kan kee garuu maqaa gooftaa Yesuusiin akka dinqiitti Yesuus jedhe lafaa siif haa ka'u. Ameeyyoo jette sanyiin kee Yesuus jechaa lafaa siif haa ka'u. Dhalooti taanu dhaloota Waaqayyoon beeku dhalooti mana keetii ba'u dhaloota Yesuus jedhu guyyaatti Yesuus jechuu kan hin quufne guyyaa guutuu Yesuus jechuu keerraa kan ka'e namoonni si bira bulan ganama kaanii sitti himanu akkas jedhanii maa inni halkanii Yesuus jettu halkaniif guyyaan kee Yesuusiin haa qabamu ba Yesuus. Nama Yesuus galeef Yesuus eegabbaa'u soo jarri kun illikiitti hin galle hin jilbeenfatanii abbaa waan amma jarri jedhan dhageessetta miti maal jetta innan calluma jedhaa ani kottee kee jala kan biraa kaaseera.
Macaafa akkas jira beektaa baay'inni uummataa dabalaa deeme baay'inni qulqullootaa dabalaa deeme wal ga'uu dadhabanii warri 12 kun sabi guyyaa tokkotti amanu 5,000 sabi guyyaa tokkotti amanu 10,000 kanarraa kan ka'e yeroo nyaataa yeroo dhugaatii wal make al tokko kushiinaa galu Phexros fa'a hambaashaa hojjetanii fidanii sabaa firu al tokko immoo deebi'anii wangeela lallabu jedhan amma yoomitti kun ta'a jedhan goddaa nama biddeen ammoo sinii qopheessu ni kana fuuraa hojjannaa kan foon immoo kan qopheessu goddaa waan sinii kadhaa maqaa Yesuusiin fiigichi kee yeroo hundumaa kana fuuraa siif haa ta'u bara lafarra jirtutti garaadhaaf hin fiikin warri du'aan du'aa isaanii awwaallatanu jedhameera biddeena kan sii qopheessu kan biraati nyaata kee kan hojjetu kan biraati hojiin kee ganamaaf galgalaa wangeela baatanii fiiguu siif haa ta'u Yesuus rivaayivaaliin inni dhumaa sirraa jalqabu Kota sinin kadha Waaqayyo hin dhufa abjuudhaan namoota wangeela Waaqayyoon harkaa fuudhan nama harkaa miti wangeeluma kanatu Yesuus harkaa fuutu abjuu keetiin dibata ijaa baasotu fuutu inni Zarubaabelin dibe inni Iyyuu dibe inni Eeliyaasin dibe inni bara kanatti Raajii Mintee dibe galgala kana waan mul'ata fuudhee sirraa haa kaa'u waan naloonni qubatti qabuu hin dandeenye waan namni qubatti qabuu hin dandeenye waan wangeela kana fiiksu sitti kennu Waaqayyo Injil benfatan sana boodde ol kaanitu warra biddeena hojjetan jedhaniitu isin kottaa dhani nama wayii funaananii isinii yaaqonaati jedhamtu biddeena kana sabatti dhiyeessitu nyaata kana dhiyeessitu nuti wangeela lallabna isin immoo kushiinaadha waan nyaatamu fiddu saba kanaaf jedha Isxifaanos inni jedhamu jara keessa jira beektaa jara keessa taa'ee garuu eenyu wangeela lallabnaan eenyu kushiinaa galaa jedhe anaan immoo Waaqayyo dinqii godha anaan immoo Waaqayyo taamrii godha waan jara Phexrosiin hin hojjetamne waan Yohannisiin hin hojjetamne waan Raajii Minteedhaan hin hojjetamne galgala kana nama tokkoon hin jalqabu Yesuus ambashaa hojjetaniitu fidanii dhufanii Isxifaanos meegalateeffatu namni hunduu biddeena dhiisee achi kukkufe as kukkufe dinqiidhaan meeshaa malee ooluu jalqaban dinqiidhaan naafti diriiruu jalqabe dinqiidhaan duudaan banamuu jalqabe dinqiidhaan namni hafuuraan guutamuu jalqabe biddeena galateeffataa lafaa ka'e maqaa Yesuusiitiin Isxifaanos yaaqonii jedhamee galee braazer naafa diriirsuu jammar boqonnaa ja'a gubbaatti ajjeesuudhaaf fuudhanii dirreetti baasanii akka Yesuus si ajjeesan siin immoo kan jara sanaa otuu imannu ati immoo cirraasha naafa diriirsaa macaafi akkam jedha danuudhuma warri Gibxii Israa'eloota cannaqan keessaa isaan garuu maal ta'aa deemanii baay'achaa jabaachaa kottaa waan siniin jedha danuudhuma addunyaan qaroomne irra jettee waan hin taane gadi fidaa jirtu addunyaa hafuuraa keessaa namoonni tokko waan ta'e hin beekne faarfannaa dhaga'amee hin beekne raajii dubbatamee hin beekne waan ta'e hin beekne fuudhanii kan kaanu hin jiru ameen jedhati dhuguma addunyaa sana keessaa kaatee ati dhuguma beddellee biyya jedhamu dhuftee ati jedhanii maqaa Yesuus Kiristoosiin BBC'n addunyaa CNN'n addunyaa maqaa gooftaa Yesuusiin adii gidduudhaa seenaaf seenaa hojjechuu waa'ee keetiif haa dhufan So Isxifaanosii ajjeesuudhaaf gadi baasanii jennaan akkas bayyaal tokkittiin kadhaa ennaan ooshaa jettee kadhachuuf yoo ta'e namni si dhaga'u hin jiru si ajjeefna ennaan akkas miti anammayyuu ulfinan argaa jira garan deemaa jiru simbillaa baattu an billaa argaa hin jiru si waraana baattu bodee baattu an isa argaa hin jiru maal argaa jirta reennan ilma Waaqayyoo ulfinaan guutameen argaa jira Yesuusiin argaa jira leenca Yihuudaa argaa jira rakkina argitu hunduma keessatti ulfinni isaa sitti mul'ata rakkina gidduu galteetta gaafa jedhamtu ati garuu kan isaan itti himtu as galagaltee ulfina Yesuus argaa jira dhukkubsatteetta gaafa jedhamu lakkii waan biraa argaa jira iyyoomteetta gaafa jedhan lakkii an ulfina Waaqayyoo argaa jira maal kadhattaree jennaani yaa abbaa hin beekaniiti isaaniif dhiisi isaan na ajjeesaa jiru ani garuu jireenyattan darbaa jira isaan na balleessaa jiru garuu ani ulfinattan darbaa jira Yoosefiin boolla buusneerra jedhaniitu maal argita jennaan bissiin keessan bissii kooti otoo sagadu isaan ulfina guddaadhaan deebi'ee dura keessan dhaabadhu narra wayyaarraa baasanii boolla buusanii jennaan ammoo maal argita jennaan urjiin keessan urjii kootiif otoo sagaduun argaa kaasanii birrii 30tti gurguran nagaattenna wala garra dhiyootti gaafa isaan nagaattenan ati immoo wala garra dhiyootti bira darbi maalennan ulfinaan itti si deebisa Waaqayyo waan an arge biraan deebi'u jedhee gurguramee deeme garba miti garuu akka garbaatti gurgurame harreerra taa'ee harree isaanii oofuudhaaf borumtaa gale mana xaragi jedhan Waaqayyo garuu simboottu uwwise isaan wayyaarraa baasanii gurguranii Waaqayyo garuu mootii duratti simboottu uwwise nama wangeelli galeef ta'e malee eessayyuu gali wayyaa kee miti simboo kee mul'ata kana booddee lafati liphee ilmi Waaqayyoo si wajjin alitu maqaa Yesuusiiti nama Yesuus Kiristoos galee warri Yesuus galee fakkas tura gatii kaffalu kanaaf macaafi qulqulluun maal jira ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaaf barsiisaa ta'een jira kanaafan amma itti dhiphachaa jira ani garuu eenyutti akka namane waanan beekuuf iyyeelle'u gatiin kaffalaa jiru kanatti illeeyye'u hojiin hojjetaa jiru kanatti illeeyye'u maaliif ani nama sattamane beekuudha eenyutti amante yoonaan jettan Yesuus nami tokko iyyiti Yesuus jedhame maal maqaan kun maqaa caaluudha Yesuus jedhame
macaafa qulqulluu qabatanii kan jirtan Daani'eel boqonnaa 6:11-22. Yeroo sanatti namoonni sun wal ga'anii dhufanii Daani'eel utuu kadhatu Waaqayyo isaa biraas araara utuu gaafatu argatan. Achumaanis mooticha duratti dhiyaatanii waa'ee ittisa isa biraa ba'ee sanaaf yaa mootii namni guyyaa 30 kana keessatti gara kee duwwaatti malee gara Waaqayyoo tokkotti yookiis gara namaatti kadhata tokkollee dhiyeesse boolla leencotaa keessatti abuufamuuf ittisa ba'etti milikkita gooteetta miti jedhan. Mootichi immoo deebisee dubbichi akkuma seera Meedoonii fi Faares hin kaafamne sanaa jabaatee hin dhaabata jedheen. Yommus isaanii mootichaanii Daani'eel inni warra biyya Yihuudootaa booji'aman keessaa suni abboommii kee ittisa ati milikkita itti gootes hin ulfeessu yaa mootii kadhata isaas guyyaatti si'a 3 inni eeffata jedhan. Mootichi kana yommuu dhaga'ee baay'een jibbee yaada isaa Daani'eel oolchuu irraan kaa'ate. Amma biiftuun lixxuttis karaa ittiin isa baasu barbaaduutti hin dhama'e. Kana irratti namoonni sun wal ga'anii gara mootichaa dhufanii mootichaanii akka seera Meedoonii fi Faaresitti ittisi yookiin abboommii dhaabbataan mootichi baasu heeddarmuu akka hin dandeenye beeki yaa mootii jedhaniin. Kana irratti mootichi abboomnaan Daani'eeliin fidanii boolla leencotaa keessa hin buusan. Mootichi si Daani'eeliin Waaqayyoo keenyatti ittuma fuftee waaqessitu si haa oolchu jedheen. Dhagaa tokkos fidamee afaan boollichaa irra kaa'ame. Waa'ee Daani'eelii fi wanti tokkollee akka hin geeddaramnetti mootichi mallattoo ofii isaatiin mallattoo gurguddoota isaatiinis dhagicha irratti hin mallattis. Kana booddee mootichi gara mana mootummaa isaatti hin deebi'e. Halkan sanas nyaan wanti kan biraan wanti isa dagachiisu hin dhiyaanne. Hirribnis ija isaa bira hin baqate. Ganama akkuma lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencotaa dhaqee gara boollicha isa Daani'eel keessa tureetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'eel hojjetaa Waaqayyoo jiraataa Waaqayyoo kee inni ati ittuma fuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee guddisee gaafate. Daani'eel immoo deebisee mootichaanii yaa mootii bara baraan jiraadhu Waaqayyoo koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufsiisee kanaaf isaan ana hin miine anoo isa duratti mudaa malee nan argame si durattis yaa mootii daba hin hojjenne jedhee. Namni Yesuus Galeef kana fakkaata. Boqonnaa 6:11-22 dubbise. Daani'eel bara mooticha sanaatti nama 3 wajjin gara biyya kanaa kan deeme. Waaqayyo ogummaa beekumsa simboo waan irra kaa'eef warra kaan caalaa ogummaadhaan ayyaanaan Waaqayyo waan isa dibeef mootichi hin jaallatene. Mootichi jaallatee hooggantummaa yookaan hojiitti kenne. Kottaa kiristaanni kufuudhaan hin beekamu. Harka keessan mirgaachees qabadhaa. Kottaa yoo wallaaltuu taatan garuu kan sin beeksisu qabdu har'aa kaasee balballatti rukutte ofumaan beekee sirraa habanamu. Kufuudhaan hin beekamu kiristaan caaluudhaan beekama. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa galte hundumatti fiit godhi argame ammas dabaleen jedha. Caali argame. Afuura hundumarra caalu irra kaa'ee ture Waaqayyo jedha. Raafuu nyaatanii maal nyaatanii akaayii nyaatanii kan jedhu caafamee jira. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Gooftaa Yesuus Yordaanos erga ba'e booda erga cuubame booda guyyaa 40 halkan 40 gaaratti ol ba'een kadhata ture. Namni nyaata isaaf dhiyeessu hin jiru ture. Seexanni dhumarratti dhagaa geesseef jedha. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Yesuusin kan tajaajilanu ergamoonni Waaqayyoo achi turaniiru. Biddeena isa eeleerraan ta'in malee afuura keessaa nyaata argataa ture inni. Har'a galgala waan siin jedha. Dadhabdeetta sii liqeessina. Dadhabdeetta akkana sii goona. Dadhabdeetta kolonii keenya jala gali. Dadhabdeetta harka si qabna warri jedhanu otoo isaan achiin galagalii itti galagalii harka qabii argame maqaa Yesuusiin. Namni Waaqayyoo kufee miti caalee argama malee afuurri caalmaa jabaan tokko dhufee sirratti lafa haa dha'u. Raafuu nyaatu akaayii nyaatu garuu caalanii argaman. Sanarratti Daani'eeliif mootichi maal kenne? Iddoo kenne. Namoonni biyya sanaa garuu naaranii jedha. Waan ittiin addeessanii barbaadan. Namichi garuu waan ittiin addeeffamu tokkollee irratti argamuu hin dandeenye jedha. Maaliif? Macaafi qulqulluun akkas jedha. Nama dhugaadhaan hojjetu waan tureef jedha. Maal jechuudha nama dhugaadhaan hojjetu jechuun? Nama Yesuusiin qabatee waajjira galu jechuudha. Dhugaan Yesuusiin. Waan tokko irratti argachuu hin dandeenye. Waan ittiin addeessan otoo barbaadanu waan ittiin addeessan waajjiratti dhabanii hamma mana isaatti duuka bu'anii ilaalani. Mana isaatti garuu otoo inni jilbeenfatu argani. Galanii mari'atanii maal jedhani namicha kana yoo kadhannaa isaatiin addeessineen alatti namicha kana argachuu hin dandeenyu karaa biraa sin argatan yoo si argatan maal jedhani dhufu beektaa namicha isa Yesuusiin lallabee nu rakkise namicha isa saba keenya fixee nu rakkise namichi kun nama dhugaadhaaf jiraatu nama dhugaadhaaf hojjetu argachuu dadhaban maaliin addeessina namicha kana inni kottaa waa qorannaa namichi kun wanti inni gochuu dhiisuu hin dandeenye kadhannaa guyyaatti si'a meeqa 3 namni jilba guuttate gaara ba'a namni garaa guuttate lafanni dhaqu sintu beeka jilbeenfatee gooftaa galateeffate si'a galatu addunyaa fuuraa kana sakattee fixee ilafee kana mooru kuti jedhee ka'ee ba'a isa kana irratti argatan nyaata gaafa hin jilbeenfata mana isaa dhaqanii otoo inni nyaatuun argine namichi kun yeroo kam wanjala hojjeta wanjala irraa eegu dukkanaan hojjeta galgala dhanna nuti dukkana keessa waan hojjennu hin qabnu nuti warra manaa jilbeenfatu malee warra jilbaan deemu malee warra yuusaa deemu miti harka kee yoo ol kaafatte galgala kanaa kaasee nama kana taata'uun kee beekamu
argiteettaati gaafuma si arrabsuu kaan akka jedhu namichatti pheenxee kana iddileenyinna tokko namichatti pheenxee kana jedhamuudhaaf gidiraan nuyi kaffalletu beekan gatii nuyi kaffalletu beekan namichatti pheenxee kana jedhamuu kan barbaadu duwwaan ameenaa jedhu maaloo Daani'eel biddeen malee jiraachuu danda'a. Argineerra raafuudhaan otoo inni jiraatu. Daani'eel jireenya gadi bu'uu yoo ta'e akaayii ashaarotiin jiraachuu danda'a. Maal malee jiraachuu hin danda'u gaafa jedhanu kadhata malee jiraachuu hin danda'u jedhan. Dhaqaniitu yaa mootii jedhan abeetannan. Ji'a kana guutuu si malee namni tokko gara Waaqayyootti kan kadhanne. Eenyuufuu kadhanni akkana eeyyamamne. Daani'eel rakkoonsaa kan dhaqanii yaa mootii jedhan ennaan ji'a kana siif qulqulleessine. Akkamittinnan si malee namni otoo kadhatu argame. Aqabamu haa hidhamu jedhan. Waggaa keessatti si'a tokko jiini kan koo duwwaan barreeffamu akka katabamu. Ji'a mootii duwwaan itti kadhatu. Barreessanii xalayaan kun egaa kiristaanota hundumaaf hojjettoota hundumaaf raabsamu jenna. Ol deebi'anii akkas jedhan seerri kun kan hin haqamne seera Meedooniif seera Faares nuuf ta'u jedhan. Seera Meedooniif seera Faares jechuun seera moototi walii galanii waan ta'eef seera kana mootiin tokko cabsuu hin danda'u. Waaqayyo garuu mootiin moototaa xinsisii isaanii bishaanitti naqeera. Waan sii xanassasamaa jiru hin beeku. Waajjira kee keessaa waan xanassasamaa jiru hin beeku. Duuba keetii waan hojjetamaa jiru hin beeku. Ani garuu karaa Waaqayyo akkasii siin jedha. Waaqayyo bishaanitti siif naqu. Sasaan dukkanaan mariyataa jiranutti bishaan siifana. Sasaan dhoksaatti siif mariyataa jiranu. Sasaan boolla sii qotaa jiranu. Hin beeku nama tokkorraa garuu nan cabsanaan jira Waaqayyo. Sasaan dudubbeedhaa godhaa jiran galgala kana diigeera. Waajjira keerraa diigameera. Mandara keerraa diigameera. Fira kee yoo ta'e, obboloota kee yoo ta'e, maatii kee yoo ta'e, yaada hamaa isaan siif qopheessan diigameera. Sagalee kana kan nagaan hundumarraa diigeera. Ati hojii keetti fufi, ati kadhata keetti fufi, ati wangeela keetti fufi. Jarri boolla qotu jara afuufan Waaqayyo immoo jaruma keessa buusa. Maal naa godhaa jiru hin jedhin, maal naa hojjetaa jirtu hojii isaanii duukan bu'in. Ati gooftaa duuka bu'i, gooftaan waan isaan hojjetan duuka deeme mataa rukutaa. Arras dabalee nan jedha kaabarraa, kibbarraa, dhiyaarraa, baharraa. Waa'ee keetiif bofti murtuxxifamu mataan isaa rukutamu. Waa'ee keetiif sobi qilleensa kanarra deemaa jiru jaratti galagalu. Waxmadii sii qopheessaniif keessatti argamanii maqaa Yesuusiin. Inni dhufe Daani'eel hojii gaafa dhufu alayaan barreeffame bira ga'e. Akka seera Faareesiif Meedoonitti jiini kun mootii duwwaatu kadhatu. Mootiidhaan alalatti namni kadhatu yoo argame afaan leencaa keessa buufama. Daani'eel jedhama Macaafa Qulqulluun waraqata sana erga arge yookaan immoo walii galtecha erga arge battaluma galee kadhachuu jalqabe. Nama Yesuus galeef, nama Waaqayyo galeef, nama wangeelli galeef doorsisi karaarraa nan sodaachisu ameen jedhi dabaliiti. Battala jarri xalayaa sanatti dubbisanitti inni garuu galee jilbeenfate. Dhufanii marrajaa sabassabanii ragaa ba'anii dhaqanii akkas jedhan. Otuu mallattoo mootichaan qooriin kunoo ganamaan ka'e kunoo kadhata isaa kadhata. Jennaani Daani'eel waamame. Daani'eel seerri ba'e kun seera Meedoon. Seera ansirraa diigumi. Gaafuma ol galanu mootii dura galee gaafa dhaabatu. Daani'eel siifan gadda maaliif akkana gootee jedhe. Garaa nyaatamu mootichaa laalanii warri faayila kana dhiyeessan warri kasasan akkas jedhan. Yaa mootii seerichi seera Meedooniif Faares ta'uu isaan irraanfatin jedhan. Kottaa kan Meedooniif kan Faares yoo ta'e galgala kana mana keessan irraa haa diigamu. Akkan diigamnetti hojjetame garuu sirraa haa diigamu ganama kana. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin sirraa haa diigamu. Dabaliyyi haa diigamu jedhi maaloo. Aizoo jedhe Daani'eel. Ani Waaqayyoon kadhachuu koo hin dhaabu. Seerichi seera Meedooniif seera Faares hin gadde. Mootii hin gaddee garuu akkas jedhe waan ansii godhuun qaba. Waan barbaaddan irratti godhaa jennaan. Afaan leencaatti gad darbatamu. Qursii leencaa ta'u, irbaata leencaa ta'u geessanii gad darbatan. Lakka Waaqayyo otuu isaan gara leencaa deemaa jiran inni garuu deemee leenca samsee raawwatee jarana jedheennan keessummaa qabdu harree. Maa inni tabaabbaraalleen. Uumamatu isa tabaabbara Yesuusiin. Uumama lafa kana dachee kanatu isa gargaara Yesuusiin. Leenci isa dhagaa Yesuusiin. Ya leencotaa jedhennan namni tokko mucaama dhufu kana nyaatina waan isin nyaattan qopheessa. Tokko yoo dhiistan sadiin si nyaachisaa jedhe. Sadiin si nyaachisaa iyyuu achuu. Tokko garuu garaa jabaadhu jedhe. Sana booddee Daani'eeliin geessanii gaafa isaan darbatan. Leenci harka diriirse. Daanii weelkaam. Waaqayyo waa'ee kee nutti himee ture. Yoo barbaadde nurra taa'i iddoo barbaadde deem jireenyi shaggaadhas. Akka jedhan miti nuti akka inni jedhedha malee jedhe. Harka kee ol kaafattee taanaan akka siina jedhu gooftaan. Mangaaggaa maashinii nama nyaatu keessaa si baasa Waaqayyo. Maashinii daakuu nama godhu keessaa si baasa Waaqayyo. Bakka raawwateera kan ishee nama jedhame tokkotu ba'ee dhufee dabaabaayii kana dhaabatee dhuga baatiin qaba. Maayinnan Waaqayyo oolchaadha of kolchaadha. Yesuus oolchaadha of kolchaadha. Namni tokko harka kee ol kaasi Yesuus naa galeera. Seerichi seera Meedoonitti jedha lakkoofsa 10. Seera Faares hin diigamu darbadhaa. Mootichi garaa laafeeraaf garuu akkas jedhe duuka deemaa dhaqeetu. Daanii jedhe. Chaaw. Nan gadda. Seerichi ani iyyuu diiguu hin danda'u. Shiira xaxame garuu Waaqayyoon arga. Otuun hin beekiniin shiira kana xaxe. Otuun hin beekiniin sirratti xaafe. Gowwomsaadhaan arras boris Itoophiyaa kana keessa maqaa ebeluutiin kan barreeffamaa jiru. Kiristaanummaa keerraa kan ka'e jechi kan sitti funaanamaa jiru. Tajaajiluu keerraa kan ka'e akkati jibbamtu kan godhamaa jiru. Lafa isaan caafaa jiranuu galgala kana harkatti tarsaaseera. Nan kuta qilleensa kanarratti harka tarsaaseera.
oo'ee dhaqee dhungate shaawdaani siin jaalladha mucaa simbo qabeessana mucaa otuu nyaatin bareedu mucaa dubbiin afaan isaarraa bareedu mucaa yaadi isaa yaada nama guddaa ta'e ante taammaanya galgaa'ee nabbar garuu maalan sii godha seericha namiti sana booddee amooti waggaa kuma moo iyyaadde ana wajjin waaqayyotu jira sana booddee darbadhaa keessa buusaa hidhee ergaa isa dhumaa jedhe daanee waaqayyo innati waaqeffattu si'aawush harka kee ol kaafatte waan siin jedha waan isaan beeku haa guddatu haa xinnaatu haa yaratu haa baay'atu waan sirratti xaxamaa jiru hin beeku shiira sirratti dubbatamaa jiru hin beeku duuba keetiin boolla qotamaa jiru hin beeku maqaan kee mana eenyutti akka dhokatee badaa jiru hin beeku maqaa waaqayyo waaqa jiraataatiin innati irra dhagaa jirtu wangeelli kun si'aawush kan kee kan ta'e dhalli kee obboleessi kee obboleettii kee afurri mana kanarra jiru galgala kana si'aawush harka kee ol kaasi anooleera 2018 kanatti anooleera jechaa nama dhufu tokko si godheeraanchi manni koo ooleera nama jechaa dhufu si godheera gaashee anooleera nama jechaa dhuga baatii deebi'uu dhufu si godheera harka kee ol kaasi anooleera nama Yesuus Galeef Yesuus eegabbaa'u sa'u namoota Yesuus Galeef waan galan kam keessaa iyyuu hin baafamu boolla yoo lixan iyyuu hin baafamu afaan leencaatti gatamta innan qoma dhiibee deema gurbaan maalennaan anaaf leenca gidduu leenca leencotaa jira leenca Yesuus ke leenca afaan samseesi jiraachisu kan danda'u beettaati doomee qaddoo leenca caalu keessa akka galtee baate beettaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa na baase jedheen Daawit miilla koo dhagaa hin sochoone irra naaf dhaabachiise lafee koo naaf jabeesse arraba koo irra faarfannaa galataa naa kaa'ee jira namni Yesuus Galeef zeenaadhaaf seenaa ganamaaf galgala dubbifamu na'ee dhibbeetumaan oolu Yesuus galeera taanaan lafa dhannu beenna garamitti akka ceenu beenna waaqni keenya waaqa garaa qurxummii namaa takaraayyee nama bushuu danda'u waaqni keenya waaqa afaan leencaa tiraasii godhee cibsee nama bushuu danda'u waaqni keenya waaqa abidda keessa wook nama wajjin gochuu danda'udha waaqni keenya iddoon jiraatamne waaqa nama jiraachisuu danda'udha inni waaqayyo inni gooftaa kooti inni abidda keessatti wakii nama nyaachisu waaqa kooti inni afaan leencaa cufee tiraasii namaa godhe waaqa kooti haloo inni garaa qurxummii mana godhee nama jiraachisu waaqa kooti namoonni kun geessanii gatanii deebi'an Daani'eel innati waaqeffattu waaqni kee si'aawush nama gaafa shanyaatan namni gaafa sin gaggeessu isinis kan isin namarraa eeguu qabdanu waaqni kee si wajjin haa ta'u Abrahaam Aggaariin maal jedhe waaqayyo si wajjin haa ta'u argite waaqni innati amanata abiddattan si ergaa jira garuu innati amanatte innati na oosha jette innati gargaaraa kooti jette innati na biraa nafu jette innati lallabaa baate innati sagadaafii baate innati halleeluyaa ichaafii oolte si wajjin lixee si'aawush Yesuus innati jette si'aawush gooftaa dannateette gooftaa ta'e siif argamu jedhi nagaa ta'e jenna Phaawulos hojii ergamoota 28 irratti maal jedha rakkina nurra ga'e irraa kan ka'e ija aduu iyyuu hin argine jennee deebine yaanne duuti waa'ee keenyaaf muramee ture biddeena erga nyaachuu dhiisne guyyaa 14 halkan garuu inni lallabaa ture hin dhufe Yesuus innan jedhaa ture oolchaadhan nan jedhaa ture hambisaa kooti nan jedhaa ture sin gargaara jedhee nan lallabe du'a keessaa nama hambisa jedhee nan lallabe eda galgala kataf jedhee dhufe maalennaan markabii yoo caccabe iyyuu isin homaan taatanu naan jedhe Itoophiyaa biyyi jedhamtu yoo baddeeyyu addunyaa wanti jedhamtu yoo baddeeyyu lafti kun akka waraqataa yoo marameeyyu warri kan waaqayyoo garuu darbanii jiraatu ana mala namni tokko namni galeeffame nama Yesuus Galeef galgala dhufee innan ooshaadha hidhee lallabeen dhufee galgala innati gargaaraadha ittee lallabaa turte sun inni farakkina kee keessatti macaafi qulqulluun akkas jedha waaqayyo gaariidha guyyaa gidiraattis iddootti baqannaati namni tokko iyyiti Yesuus koo oolchaadha hidhi dabaliiti dabali abbee Yesuus koo oolchaadha hidhi dabaliiti darbatanii keessa buusnaan leenci harka diriirsee fudhate irriba dhabe mootii jarri sun dibbeetumaa oolan bakka lafti nutti bal'ateera jedhani bakka jireenyi nuu ta'eera jedhani amma iddoo Daani'eel anamoositu galaarratti wal loluu jalqaban iddoo jiran iyyuu ka'uuf jiru waa'ee iddoo keetiitiif otuu dubbatan iddoo jiran iyyuu waaqayyo isaanii fachuuf jira barcuma kee irratti xaafu jarri barcuma isaanii hin argine barcumni isaanii miilli didaa jira kan kee laalu kan isaanii miilli didaa jira mana kee laalanii jarri gubuu barbaadu kan jara rimmi jalaa fixaa jira baga sitti naafani achumaa kaatee mataa isaanii irra si kaa'aa waaqayyo Ante ganama bari mootiin akka jira dhufe Daani'eel nyaatamtee ilmoo namaa innan yaa mootii waggaa 60 moo'i waaqni kun nan bara dheeraa waaqessaa ture innan waaqa waaqotaati jechaa ture innan oolchaadha of kolchaadha jedhee lallabaa ture Elshaaddaa hidhannan jedhee haasaa ture na oolcheera nami oole tokko lafaa ka'e ani ooleera waaqayyo na oolcheera waaqayyo na gargaareera na oshera kotu gaafa himbae Daani'eel bayeetu mootiin akkas jecha qulfii hunduma isaa fidaa ijoollee maannan Daani'eelitti kennaa jedhe kana booddee biyya bulchuun isaaf hin ta'a jedhe eessa lixu gaadiinonni kee barcumichi qulfii isaa sirka galeera isa irra jiran irraayyuu situ kaasa galgala kana hattoota lafarraa kan xaragu ana namni jedhu ameenaa jedhu warra na jibban lafarraa kan kaasu ana kan jedhu lafa kanarraa ameenaa jedhu
hattooti baran jiraadhu jiraatanu kan jedhu ameenaa jedhu. Nama Yesuus Galeef namni Yesuus Galeef qulfii xixinnoodhaaf jedhe shiiran xaxu qulfii guddaa sarkaa fudhachuudha macaafi qulqulluun akkas jedha si'ool dhaqee furtuu si'ool abbudduu isaatti kaa'atee deebi'e Yesuus qulfii kenna markaa fuuchuudhaaf hin ariifatin abbudduu isaatti rarra'ee jira galgala kana.